Abagada Tansaka Dengada Yobode Tilalo Yobode Tilalo Ade Mamemiti Tusukames Miti Dobane Yumfitno Dobane Yumfitno Alo Numagane Ayya Tichimuda Gabruma Kapsofne Godifane Moda Dungo 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 Dugang Kanko Dungo Dungo Echeng Kanko Adu Saba Pinfineko Adi Saba Echeng Kanko Adu Saba Pinfineko Adi Saba Akka jaalatamtu akka kabajamtu ni beekta maal yoo biqiltee na gammajjii duruu ofumaa biqilta namni si dhaabee hin beeku atis akka nama ammaa garaa jabaatti Abba, maal gochaa jirta? Limmoota jalaa bannaan barbaadaa jiru bar. Amma kana keessaa limmoo argu. Gaarabiit. Oo biqilee tan barbaadaa jira. Garuu hin jiru. Innis akkuma nama baraa garaa jabaate. Maal
yaa baabaafa inni sichi biqiluu ofumaan dadhabina dhugaa rabbiiti la yoo biqilis buqqiseen gata qee balleessaachi maalloo godha dhugaa buqqayyati aksa buqqisu maa isiin kassafuun beeknitu maanaa baa ture babbaafo in biqilu maal dadhabbiin keessa maal godhare ilaa yoo barbaaddani abaaboo yeroo waliin deemu abaaboo faranji isa miidhagaa saafitee isinii dhaabuu nan danda'a dhugaa rabbi rakkoon qaba babbaafo isiniin dhaaba dhugaa jaalanneetiyya abbaafo jallootiyya jallattuutiyya dhaaba badi'ati isa kan koo dhiiftee kan faranjii siifannaa bajetta ani isiniif jedheeni ka kana warra kana haadhaa oduu keessan irra dhugaa rabbiiti maal qaba yoon bitee dhaabee Isa afaan kee qabisechaa jira. maal taatee laloo korran gooriini ofumaan loluu dhiisitti isaaniin gorsi barsammuu isaanii kanatti qabamee ilaali sammuma isaanii dhabuun isaanii oolu dhugaa rabbiiti laloo ko Guddataa amma deebii buna danfi. isaaniif jedhee miti maal laloo ko maal taatee akka du'anitti hafan malee akka kufanitti nafan innis gaaf tokko deebi'ee hin biqila yoo kuni ta'uu baate arraba kiyyarraa rifeensaa buqqa'u laloo ko ilaali isaanirra gortee ofumaan adeekamuu dhiisiiti gorsiin baabbaafaa gorsiin dhugaa rabbiiti sammuu isaanii kanatti qabamee bar guyyaa hunda asmataa oolu lafuma kana waaruma kana haadhaa oolu dhugaa rabbii Deebisee deemee callisee. ani isiniif jedheeni nami keenya silaagaa waan gaarii namaa odeessan naan jaallatu Afaan kee qabichuu dhageessifate. Deemee buna dafisi. Siin hin jedhamu. Ya shiri bolera ya shiri bolera ya shiri bolera ya na Amajida mo ya dameko ballo ya dama dameko ballo ekana anagana ya shiri ya shiri Mani apagada meka mikaran janin gafatani beka garan Mani apagada meka mikaran janin gafatani beka garan Bati, saan deme.
Ada tak? Kamu udah bisa baca tuh nanti? Balik papan sekarang dari itu sendiri. Balik papan video. Oke, apa kamu papan? Ya sudah sah. Oke, apa orang mau? Gaafa barsiisaan hin jirre maaltu asiin jedhaan hin jeeqinaa daftara keessan barqaasin jedhee isinitti himne achi fi ganneessi kuma da barbaachisu hojii maal barbaachisan qayyabatanii barsiisaa irraa katee hafuu danda'a sabasaa hin beeknu garuu isin sirraa eegamu maal gochuudha qayyabachuudha daftarii keessan gaafii wal gaafadhaa hin jeeqinaa ollaa keessanii isin hin jenne daftarii keessan baasaa dhimee gaafii wal gaafadhaa hojii mana nama keenya jiraatu hojjetaa malee hojii hin dandeessu. Okay? Bersaifa. Kabat. Ali barfatan barsiisa. Dhiifama. Jechuun sa'aatii ilaaltettaa meeqa akka dhufaa jirtu? Lakkee ani jechuun koo jechuun miti sababa isaa himuu sirra jiraata. Si'a baay'ee koo sababeessuu irratti wanta hin fakkaanne kan biraa tokko haasuuf dabarse yeroo hundumaa. Maaliif boodatti hafta? Sa'aatii kana maa inni wayitii barnootaa maaliif qisaasisitu? sababa dhuunfaatiin guyyaa fadhee dhiifama. Wayitiin barnootaa daqiiqaan takka qisaasamuun irra hin jiraatu. Kan nuyi danna jiruuf koo dhaloota ijaaruufi. Malee akka barbaannee jiraannee mindaan mootummaa nu kaffalamee akka barbaannee oollee yookiin guyyaafannee akka barsiifnu utuu hin taane dhaloota qaruudhaaf addana jirra. Kan sirraa eegamu saansakaadhaa fi naamusa ogummaa barsiisummaa barbaadu hundumaa gonfattee hojjechuu sirra jiraata. Fakkeenyummaa koo barattoonni kootu ragaa naaf bahu. Barataa kee qofatu ragaa sii ba'a miti. Barataa homaayyuu hin beekne fakkeenya naa taatee yaaduun sirra hin jiraatu. Hawaasa mana barumsaa kana hundumatu fakkeenyummaa kee arguu sirra jiraata maleessa barataa biratti duwwaa fakkeenya gaariin ta'aaf jettee yaaduu hin dandeessu. Barsiisaan ikkoo uffachuu isaatiin, nyaachuu isaatiin, dhuguu isaatiin akkaataa jireenya hundumaatiin fakkeenya ta'uutu irra jiraata malee daree keessa barsiisuu qofaan miti kan itti fakkeenya taatu. Maali barsiisa hamma kana nan guyyeeffadhe malee yookaan yoon kashlabbaa yookaan yoo hatu na argitamu. Sanuyyuu dheekkamuu barbaaddaa? Sababa ibsuu hin barbaachisu. Gocha akkasiirraa of hin sirreessu taanaan tarkaanfii seera qabeessa irratti akka fudhatamu akka beektu waan barbaada. Kanuma. Anis kan dubbataa jiru bara ifumaa bara. Kanuma. Kootu barsiisa. Akka ittiin dhaqee daree galuudhaafi huccuu seeraa dhaqee kaa'adhu. Takkaan giidar yoo dura geeffanna. Jaalal. Takkaa oduu dhaggeeffanitti deebitati. Nageessu. Takkaa giidar oduu dhaggeeffannaa achi booda giidar. Qabuudha. Tidho kaasuu fedhu. Nageessu maaf of jaallatati? Jaalalni. Giidarii oduu dhaggeeffanna takka. Turi maal taatee ilaalimee fiilmicha.
Finfinnee handhuura Oromiyaa magaalaa guddoo Itoophiyaa akkasumas teessoo gamtaa Afrikaa. Garuu teessoo mootummoota gamtoomanii ammoo Niiwoorkidha. Maal ta'a inni sotoo Finfinnee ta'ee? Garuu Finfinneen bal'ina malee qulqullina waan hin qabneef sadarkaa kanaaf madaalti laata? Dhimmi kun sirriitti itti yaadamuu qaba. Eeyyeen sirriitti itti yaadamuu qaba. Maaltu si dinqe? Homaa miti bareedu. Kunuu wariiraaf naan jetti sariin. Jecha kana yaadadheen kolfe. Finfinnee nuu irratti hojjetame teessoo mootummoota gamtoomanii ta'urra maaltu ishee dhorka? Dhugaadhaa bareedu. Ilaamati sirriitti barumsa kee qo'adhu. Yoo rabbi nu gargaare immoo yeroo gabaabaa keessatti ni taati. Naamani tole bareedu. Abba, isa gadi of qabnu kana haa dhiisnu. Waggaa 250 kan arraan dura Niiwoork ishee amma teessoo mootummaa gamtoomanii taate kana dhiisi. Ameerikaa ishee nama addunyaa kan miila tokko raasaa jirtu kuni haala ammaa kana hin qabdu ture. Eeyyeen dhugaadha. Ameerikaan erga sirna bittaa British jalaa baatee waggaa 243 darbeera. Kun immoo bareedu. Umurii Finfinnee hojii walgituu baatus nu sirriitti cimnee hojjennaan jabaannaan dirqama lammummaa keenya baanaan waan hundumtuu yeroo gabaabaa keessatti hin taate. Ammatti laa barumsa kee sirriitti qo'adhu. Tole. Ijjiitiin ishee waggaa muraasa kana keessatti milkoomteef kuni waan cimtee hojjetteef miti. Kanaafuu nutis faarsuu qofaa dhiisnee nutis hundi keenya sirriitti cimnee Finfinnee qulqulleessuu, miidhagsuu fi misoomsuu qabna. Nuun ala gara biraa eenyutu dhufaaf? Abbaa Hulaan seensonni Finfinnee 5 ta'uu ni beeka. Garuu bal'inni ishee hagamii jechuun daangaan ishee sagaa. Finfinneen daangaan ishee sirriitti hin beekamu bareedu. Garuu maaliif? Finfinnee magaalaa guddoo kana dhiisii magaalonni xixinnoo iyyuu daangaa ni qabu miti? Bareedu. Kan Finfinnee Hararee sirriitti hin beekamu. Sababni isaas guyyaatti gara guyyaatti bal'achaa guddachaa gabbataa turte. Ni barbaadis akka barbaadu ishee saamee bahaa ture. Kanaaf Finfinneen koo har'as daangaa qabdu. Naaf hin galle. Mooyiko dubbiin kun guyyaa tokko sii galti. Dhimma kana immoo yeroo ta'an yeroo bal'aa sirriitti fudhannee seenaa jiru hundumaa immoo siif himu. Tole bareedu. Amma rafu qabda sirriitti qooddu. Inta'u ammanatti Mooyiko hin taatu. Inta'u ammanatti. Abbaa ammanatti. Inta'u siin jedhu. Mooyiko laa mooyin koo yeroo kan laa. Yeroo kan sitti nima bareedu. Lakkii. Ammanatti. Laa yeroo kan bakka bashannanaa ni miti. Bakka bashannanaa ni miti.